islaamummaa jechuun waan biraa osoo hin taane rabbiif masakamuu akka dammoo afaanitti logattee fudhan islaamummaa jechuun nageenya jechuudha. Siigalee musliimtota hordoftoota islaamummaa amantaa rabbiin nuuf kenne. Kamtu sirriidha kan jedhurraa baruun barbaada malee gaba musliimatillee waa beekuun qabu gara kiristaanatillee waa beekuun qabu walumaan qabatti garuu wanta gaaffina keessattuu mee gaafachuun barbaade matsaafni qulqulluu. Yaani isin bira jira waan afaan keessanii dubbattanidha kun. Hayyee ani immoo macaafa kee keessatti macaafa ati macaafa qulqulluudha kiristaanummaa keessatti nama ajjeesuun hin ta'u nama ajjeesuun hin jiru jette haadha kee isii si dhalte mormarraa kuti kan siin jedhu si garsiisu. Natti agarsiisi. Haadha si deesse. Natti agarsiisi. Akka ajaa'ibaatti si garsiisa. Hayyee haadha kee kan si deesse akka jaalallee keellee akka mormarraa kutti ijoollee wal fuudhaa Sumayyaa biratti. Mormarraa fuudha haadha keerraa illee si deesse. Jaalallee keellee maal lamaan haaraan hin fuudhu. Erraa fuudhi jedha macaafni olla fuudhaa Sumee biratti. Baasuu dandeessaa Sumee moo abdii tolcha warri monotaraa akka kana godhuun beekoni. Eeyyuu biratti na fuudhaa ol biratti Sumee gara Sumee sanatti olla fuudhaa yalla. Nafa haadha kee abbaa kee obboleessa kee jaalallee kee jedhaa bara akkanaa miti taaddee gabbuu isaatii akkasitti anaanaaf hin ta'u. Taaddeen gadaa bu'ee jala taa'ee dhaggeeffatu jechuun. Ajjeesii haadha kee jedhaa bara macaan. Maali deemaartuu yoo gara mana ijaartu. Qoy mana wahii seenuu fi ala waan jiruu fi. Kana salaam. Waan ati takkaa umurii kee dhageessee hin beekne si dhageessisa. Waan ati takkaa argitee hin beekne si garsiisa. Gaafa na agarsiisu garuu lukkashii takkitti hin fudhadhu baagiraawundii isaa gaafa hin jedhu objii macaafichaa irraa hunda isaa naa dubbisu boqonnaa sana jala kan jiru. Lukkisii tokkoo miti yoo barbaade 100 sii kennaan tokko osoo hin taane 100 sii kenna. Tole. Seera keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa ja'arraa sirriitti hordofiga sirriitti qalbiitti qabadhu. Lama godha baay'isuu san tuqisume. Ani wallaaleera bara akkam beektu ati monitara mana nama hundaa. Akkam goota beektaa? Ani kiyya waan abdeet ta'ee jiruuf akkasana godhuu hin danda'u. Abdeet ta'ee jira. Hayyee seera keessa deebii. Aywa olii ganni nuuf hin ajoo. Seera keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa 6 obboleessi kee haadhoon kee ilmi kee intalli kee haati manaa kee jaalallee garli fireendiin kee jechuudha yookiis firri kee inni ati akka lubbuu keetiitti jaallattu kottuu dhaqnee waaqayyoolii kan biraatiif hojjanna jedhee dhoksaatti si wallaalchisee warri abboonni kee atis hin beeknetti si geesse waaqayyoolii saba warra sitti dhiyoo naannoo kee yookiis daarii lafa gar tokkoo hamma gara kaaniitti sitti fagoo jiraniif hojjanna siin jedhe ati isaaf tole hin jedhiin hin dhaggeeffatiniif garaan kee isaaf hin hoo'iin isa hin mararsiifatiin hin dhoksinis isa ajjeesuudhaaf ati duraan dursii harka ol fudhadhu kana booddee immoo sabni hundinuu harka ol isatti haa fudhatu ati akkasitti isa ajjeesii jedha ajjeesi eenyuun haadha kee abbaa kee obboleessa kee haadhoo kee haadha manaa kee ajjeesii morma darbii jedha gootee ilaal gootee mormarraa kutta. Akka maal jedha boqonnaa sana jalatti keenni sama dureen sama namee gannaa deebisnaan dubbisa. Keeyyanni maali keeyyata nyaattee bishaan itti dhugda nyaattee bishaan itti dhugda oo bishaan itti dhugda yoo barbaade hoo. Inni kun bishaan irra hin caala midhaan irra hin caala hin qoofamu ishiin qoosiin. Hin quufamu taanaan obboleessi kee jedha haadhoon kee ilmi kee intalli kee haati manaa kee jaalallee kee ajjeesii lubbuu ishee keessaa baasee. Kura sadi tokko rakai. Kura sadi kam got. Kura sadi tokko rakai me. Tokko kuno. Kuno.
wallahi nama qofaa isa dubbichi maal taatee isin kanaaf ajjeeftochuudha. isin tu kanaaf ajjeesa malee kan ajjeesu isin macaafa keetii barre taaddishaa. Lakki nuti ajjeefnu nuti kan sinii galuu qabu namni nama ajjeesu nafsi gadaa'idha macaafni qulqulluun keenya. Ila inni kun macaafa keetii mokooti qoy sii guddisa akka ani nafsi gadaa'e wajjin jecha akkana dubbadhu malee kun cubbuudha yakka kun. Qoy inni kun macaafa moo quraana taaddee? Macaafa moo quraana inni kun? Abdii si guddisuun dadhabe. Akkanatti ajaa'iba. Kuni macaafa moo quraana? Mee kanaa gootu qoy macaafa seenee dubbisee deebi'u. In deebi'in anuu sii dubbisaa bakka barbaadde inni kun macaafa moo quraana siin jedhedha inni kun. Maali barreeffama giizii jalatti barreeffameera arabifamu maaliin barreeffameera jalatti garuu ni suulee macaafumadha. Lakki kun piroofaayiliidha kun baagiraawundii bilbila kiyyaatiin hayyee akkasitti si garsiisa hayyee sorry ilaa inni kun macaafa moo wal bira jira akkamitti si garsiisa akkanatti si buta ilaa inni kun macaafa moo quraana inni gara macaafuman inni kun macaafa irra gattu macaafa seera bo'uu seera uumamaa seera leewotaa seera keessa deebii seera lakkoofsaan beeytaami nam beekaye. Kuno seera keessa deebii arguu jirta boqonnaa 13 irra gasiidha kuno lakkoofsa boqonnaa 13 lakkoofsa 6 irraa si dubbisuu jira jechuudha kuno inni akkana jedhu abbaa kee obboleessa kee haadhoo kee hunda ajjeesi kan jedhu kun macaafa kee irra jira jechuudha kuno. Tadi. Asirratti maduudhaati. Oye. Akkam wayyere maal wayyere maaltu furmaata ree taaddee ko. Wanti furmaata ta'u. Wanti furmaata ta'u tokko nama ajjeesuu dhiisudha. Dubbii waaqayyoo kana inni daaree dubbii waaqayyoo kana hin faanne daaree waaqayyoo ajjeesaa jedha kuno. Yesus Kiristoos fayyisaa lubbuu fi godhatanii fudhachuudha gaariin gaariin. Kooyi waan fayyisaa itti deebina. Waaqayyo asitti nama haadha kee abbaa kee ajjeesi jedha itti hojjette hin ajjeeftamu hin ajjeeftu haadhaaf abbaa kee. Inni kun luqqisi tokko miti hiika mataasaa danda'e qaba waan jedhameef qaba waan hiikkatu qaba macaafni macaafatti olii akkatti luqqisi tokkotti fudhannee fudhachuu hin dandeenyu. Immaa ibbaalim. Akkanaa. Akkana. Akkamitti hiikamaayyuu? Akkatti hiikamu macaafa waliiga. Macaafa waliiga. Walidee duraan ayyee amma tuni si geessi inshallah kiniini har'aatiif si geessi inshallah marka jajjaba. Yesus Kiristoos fayyisaa lubbuu ofii godhanii fudhachuudha jette? Eeyyee. Yesuusan fayyisaadha jedheera? Isin dubbifne yuukan? Isin dubbifne Asi gaafadha Yesuusan fayyisaadha jedhee jira isin jedhe? Eeyyee ka. Fayyisaa biyya lafaati malee. Eessatti mee ragaa? Garuu isin ragaa eessatti naan fayyisaadha jedhe Yesuus? Fayyisaa biyya lafaati Yesus Kiristoos karaadha jireenya. Eessatti ani fayyisaadha jedhee isin jedhe gaafii si gaafadhe bar? Macaafa keessatti. Mee boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa irratti? Kakuu haaraa guutummaa isaa yoo dubbifte inni masarratti dippiin godhe. Guutummaa fi rummaa isaa siin hin jenne eessa irratti akkas jedhaa siin jedhee hin dubbifannaa waliin. Sumayyaa amma gaaffiif deebiin yookaan wal falmiin isaan gaggeessan anaaf gaaffii ta'uu itti fufiti ati gara lachuu ni beekta waan ta'eef deebii konaa laaddu. Mucaan kuteera akkam beektam gaafii kiristaana kana gaafatte yoo isaan irraa dhabdee nu si deebisuu hin dandeenya saniif xiyyaati asii galee. Ammaati jecha inni jedhe irratti akka ragaa malee dubbate argiteertamii. Ani amma walumaa galatti gara lachuu barachuu waan barbaadan ragaa naaf fidee doonaan jette wannan beekurraa hin jiru waan ta'eef ragaa siif fiduun jira nama gaafattuudha malee ani falmii jirti. Mucaan amma taaddeen gaafatameera gaafii gaafatamee fi ragaa dhabee utaalee ba'eera laata.
ragaatti finna macaafumayyuu hiikkachuu dadhabenna akkasii gaafii islaamummaa irraa qabdu gaafadhu gaafii immoo kiristaana gaafattu kiristaana ishii galchina isaan irraa yoo dhabde nuu sii deebisna rakkoomti. Garuu gaaffiin kun gara lachuu yaadatama. Ammaan akka duraan akkanatti fakkaatetti waaqumti kunuu yaani akkuma maqaa adda addaa qabu waaquma baay'ee jira see ammoon itti dhaga'ee jedhu waaqni tokkicha ta'uu isaati maqaan addaa ta'u malee jechuudha. Inni itti aanu immoo Yesuus Kiristoos Maariyaam irraa akka dhalate ni beekna. Yesuus ilma waaqaa jennee fudhachaa jirra amma nuti jechuudha ilma waaqaa yoo jenne Maariyamoo waaqaaf maal taati yoo jenne asittis gaaffii biraati sii galee. Ila bakka kanatti immoo maal fakkaata xiyyaatiyaa tokkoffaa irratti Yesuus Maariyaam irraa dhalachuu namuu hin kaadu. Nun illee fakkeenya Yesuus Maariyaam irraa dhalachuu ni beeka. Garuu immoo Yesuus Maariyaam irraa dhalachuun sun waaqa isan godhu. Maaliif yoo jette tokkoffaa irratti akka macaafatittis yoo fudhanne waaqayyoon hin dhalatu. Boontu sagalee qaba antini ta'ini maakii qabadhee maaliif waaqayyoon hin dhalatu. Hin dhalchus namuu isan argine isa arguus hin danda'u. Isa kana macaafni ni jedha. Sigalee garuu Yesuus moo dhalateera. Nyaateera. Ilma dhiiraati mikinaatum gaafa dhalatu iyyuu fakkeenya yootini Gabrielin abassaru Maariyaamoo atti firii wandi lijin tol jaallashinna simuunum Amaanuel bilashti xaraalles jedheen ilma dhiiraani deettatii maqaan isaa moo Amaanuel jette ni waamtaa jedheen sigalee bakka kanatti ilma dhiiraani deette jechuun fakkeenya doktorri tokko gaafa naan ulfa ta'ee ulfi kiyyaa namatti deebi'e jechuudha dhiira ta'e dubartiin cheeggoote gaafa dhaqxee laaltu ka dhiira yookaan dubartii jettee osoo hin dhalatinuu garaa keessattuu of beekti sigalee kanaaf Maariyaamiinuu osoo Yesuus hin dhalin dhiira ta'uu isaa ilma dhiiraatti erga dhalateen boodallee akkuma dhiirri kamiyyuu kittaannateera qaama saalaasaa murateera sigalee inni maalidha dhiiradha waaqayyo moo dhiiras ta'uu hin danda'u namuu sisan argine arguus hin danda'u Timooteos boqonnaa tokkoffaa boqonnaa jala fakkaata waan akka 16 waan akkasiin fakkaata waaqayyo hin argine namuu sisan arguu hin danda'u jedha nuti musliimni illee waaqayyo hin dhalus hin dhalchus hirkoos hin qabu hin mul'atus namuu sisan argine rabbiin jechuudha sigalee garuu bakka kanatti waaqayyoon kun kaadammoo isaan waaqa kan jedhaniin kun Yesuusuu sagadeefii jira kadhateefii jira jilbiifateefii jira yoo ol ba'ullee maal jedhe gara waaqayyo kooti fi gara waaqayyo keessanitti jedhe Yohaannis boqonnaa 10:20 irratti immoo waan akkasii irratti jechuudha waaqayyoon gara waaqa keessaniif gara waaqa kootti ol bahaa jedhee dubbate sigalee kanaaf inni illee waaqa qaba ittaan sudaan dammoo Yesuus kuni abbaa malee dhalachuun kuni waaqayyo isan godhu fakkeenya sii kaasaa macaafa keessattuu iyyuu uumamoonni karaa adda addaatiin jira akkuma Yohaannis boqonnaa 20:17 saa'e fakkeenya sii kaasaa addaam yoo fudhanne addaam biyyoo irraa uumame miire hiwaan gaafa fudhanne hiwaan dammoo gonni isaarraa uumamtee jedha seera uumamaa boqonnaa 2 keessatti jechuudha sigalee amma dhaloonni addaamii fi hiwaanuu gargari addaamiin biyyoo irraa uumame hiwaanin dammoo gonni isaatirraa uumamte itti aansuudhaan dammoo nutiin warri amma jirru kun biyyoo irraa waa cabbatamnee uumamaa jirraa wal fuudhanii karaa waan biraatiin dhalatanii jechuudha dhalataa jirraa jechuudha uumamni keenyaaf kan isaanitti illee gargaarsii galee nuti jaarsaaf jaartii gidduutti dhalannee jechuudha jaratti immoo akkasitti uumamaa turanii jechuudha itti aansuudhaan yoo fudhanne immoo Yesuus abbaa malee dhalatee jechuudha malka tsaadiqii yoo fudhanne immoo innis uumama waaqayyooti si galee haadha sin qabu abbaa sin qabu waaqayyo tuume hidda dhaloota sin qabu si galee inni illee akkamitti uumame uumama waaqayyooti humtuu uumamni Yesuus kun nama dinqee adda isa godhee wanta waaqa isa godhu tokko hin jiru akka macaafattis uumamoonni namaa karoota adda addaatiin jira akka quraanattis karoota adda addaatiin jira si galee kanaaf jecha lakkii abbaan qabu inni waaqayyoodha jettee waaqayyo godhuu hin dandeettu jechuudha kiristaanni kamiyyuu inni waaqayyo miti namadha innu ana nama akka keessanii jedhela ana nama akka keessanii amma fakkeenyaati dubartii dhamti anis dubartii akka keetitti yoo siin jedhe dubartummaa ta'uu kan kootu agarsiisa miti an dubartii ta'uu kootu si galee innis maal jedha ana nama akka keessanii jedhe giddiidha inni nama osoo ofiin jedhu ati waaqa hin jedhanii re'aan fakkeenyaan dubartii akka keetitti baroona siin jedhe lakki ati dhiira naan jettaare dubartii ta'uu koo of beekee tanan rabbiin dubartii godhee na uume dubartummaa koo of beekee tanan
hijaaba koo uffadhee qamisii koo godhadheetiin hin deemaa jira dubartii ta'uu kootti of beekee jechuudha. An dubartiidhaati moo lakkii dhiireettee osurree natti godhuu deemte lakki ani dubartuman siin jedhe. Kijiba wanarra keessee karaa sabaqqasee amansiisuudhaaf hin dadhabu nan dhiisa. Yesuus irrallee jarattiin kijibu makaanati waaqaati jedhanii ni sagadaniif ni sujuudaniif ni kadhataniif intini ta'aniif garuu sammuu waaqa godhuu hin danda'an. Addatti moo deebisee nuti musliimni Yesuusitti ni amanna. Siigalee garuu moo Yesuusitti amanuu jechuun Yesuusiif sagaduu miti. Maaltu jira beektaa rabbitti amanuu jira antuuminu billaahi wa malaa'ikaati maleekaa rabbitti amanuu jira wa kutubii kitaaba rabbiin biraa bu'an sanitti amanuu jira wa rasuulii ergamtoota rabbitti amanuu jira siigalee harkaan imaanaa jira ergamtoota rabbitti amanuu keessaa ergamtoota rabbii keessaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti Iisaan ergamaa rabbiiti Yesuus ergamaa rabbiiti siigalee kanaaf amanuu fi suni nabi Muhammadiif an fakkeenya yoo itti amannu rabbiitu nu ergeenne ergamaa alamaati rabbi karaa rabbii tokkichaa karaa isaatirra deemna garuu moo isaaf hin sagan siigalee kan saganuuf rabbii tokkicha garuu isa moo sunnaa isaa hordofnaa rabbiitti amana waan fitaachisa rabbiitu ergeenne fudhannee amanna Yesuus illee bakka kanatti inni karaadha dhugaadha karaadha dhugaadha garuu gahumsi eenyu bira akka macaafatittis waaqayyoon bira nutis musliimonni Yesuusitti ergama rabbii jennee amanna namni Yesuusitti amanne si jamma rabbittu kafareera mikinaatu ergama rabbitti amanne waan ta'eef amanuu suni sagaduu miti jechuudha. Kanaaf Yesuus illee dhugaadha garuu dhugaan itti amanuudhaaf akka inni jedhe sanitti akka rabbiin jedhe sanitti itti amanna malee akka qeesonnii fi paastariin kijibarra kaasanitti miti jechuudha si galee. Sirriidha. Otoo Yesuus Kiristoos hin dhalatin hin dura amantaan kiristaanaa kun hin jira moo hin jiru? Gammachuu ni beekta waan ta'eef. Injiru hatta jiraachuu miti hatta erga Yesuus dhalate iyyuu beekta amantaa kiristaanaa kan jedhamu hin jiru erga Yesuus dhalate iyyuu jechuudha akkamitti yoo naan jette kiristaanota jechuudha Phaawulostu barattoota isaatiin kiristaanota jedhee moggaase malee Yesuus Kiristoosii hordoftoota isaatiin isin kiristaanota hin jennu siigalee kanaaf fakkeenya sii kaasa ati barattoota qabdatinaa jedhu mana barumsaa qabda mana barumsaa keessanitti waldaa keessanitti dirqama maqaa moggaasuu qabda mitiire waldaa fakkeenya hawaariyaa jira muluu wangeelii jira wantoota adda addaatu jira miti fakkeenya si kaasa ati waldaa osoo qabaatte fedha keetiin keetiin waan barbaadde jettee moggaafachuu hin dandeessa inni sun amantaadha jedhanii jala yaa'uu ni danda'ama maare hin danda'amu hin danda'amu kanaaf dammoo Phaawulos mirga isaatii barattoota isaa sanitti kiristaanota hidhee raawwatee barataa sanitti moggaafateera kiristaanota jedhaman isaanii jechuudha barataan isaa fakkeenya yoo kudhan ta'e kurnaan saniin barattoota isaatiin jechuu danda'a kiristaanota jechuudha garuu kiristaanummaan amantaadha kan jedhu hin jiru macaafarra gara islaamummaatiin dammoo islaamummaan quraana irra ni jira amantaa islaamaa kana rabbitu sinii kenne amantaa islaamaa kana irratti dhalatte jettee yoo na gaafatte irratti dhaladhe rabbiin naaf kenne ilmi namaa kamiyyuu rabbiin islaamummaa irratti isa uume amantaa islaamaa kanaan alamoo namni amantaa biraa barbaade kan jannataa osoo hin taane kan jahannamaati jireenya bara baraa yookaan immoo jannata argachuu hin danda'u karaan takkittiin karaa rabbii nama geessitu islaamummaa bidhaa islaamummaa jechuun immoo waan biraatii miti rabbiif buutamuu rabbiif masakamuu akka rabbiin jennetti buluu rabbiin keenya gabbaruu rabbiif masakamuudha shirkii irraa bilisa ta'uudha bas shirkii irraa bilisa ta'uu jechuun yaani rabbitti waa sharrakuu dhiisuu namni rabbitti waa sharrake fakkeenya islaama ta'e yoo ka'ee too ergamaa kadhate rabbitti kafaree jira jechuudha si galee rabbitti dhamanne namni sun mikinaatu kan kadhatamus kan sagadamuuf illee kan jilbiiffatamuuf illee rabbii tokkichaaf waan ta'eef islaamummaa jechuun waan biraa osoo hin taane rabbiif masakamuu akka dammoo afaanitti logattee fudhan islaamummaa jechuun nageenya jechuudha si galee musliimtonni hordoftoota islaamummaan amantaadha amantaa rabbiin nuuf kenne amantaa rabbii siif kenne ta'uu isaa ragaa ni qabda yoo jettee moo ragaa akka ajaa'ibaatti hin qabaa jechuudha si galee tari kiristaanummaa immoo amantaadha jedhamee namni ragaan qabaa lakki seeneen dubbadha jedhu yoo jiraates immoo seentanii nuu deebisuudhaaf yaaluu hin dandeechan garuu hin yaaltan malee akka deebisuu hin dandeenye nan beeka waan ta'eef akkasi bareedduuti. Okay, nagama tokkoon gaaffileen na keessatti uumame naa deebi'ee jira rakkoo hin qabu. Walumaa galatti
Matsaafa qulqulluu kan erga Yesuus Kiristoos dhalatee uumame moo sanuu dura Rabbi irraa wanni bu'e ni jira? Abdii mee ibiddarra waa jira qoy na dhufechi dubbadhu. Daqiiqaa lama. Kana ofii abdiin hin jiran. Okay. Abbalayeen taphtaaf godha hanga sanii hanga isin deebitu taphtaaf koppiliinki godha. Xiyya akkanumatti gaafa xiyyuu ni hubatta waan ta'eef hanga sumayyaan as deebitu taphtaaf godha. Gaafii atamma gaafatte kana siif deebiste waan ta'eef isin atammootiyyuu qalbii waa hubattuun wannoo jedhe. Sumayyaa deebite? Bareeddu. Hayyeetti fuudhu. Wayyee. Maaltu Akka kee guddisi bakka mana gastii jala galiiti maqaa kee fuulduraan gama roga afurii sana tuqiiti taphtaa godhan. dubbadhu abdii mee? Maal gaafachuu barbaadde tiyya? Akki gootu fakkeenyaaf gastii jala galtaa bakka itti nama galchitu fakkeenyaaf nama laaluudhaan jala gasseentaa. Akkas. Yaa. Taphtaaf godhaa ijoo miilee na galchisa. Intala bareeddu sana arrabsanii kustaanii. Kamara arraba maaltu fute kana? Maaliif ol arrabsu? Nan koote wallaahi nan koote. Kooteen jaaladha maaliif? Ol arrabsuun hin barbaachisu. Ani amma Islaamummaa irraa tiyya. Waan sirrii Islaamummaa irraa gaafa. Qoyaa fitattuuti Islaamummaa taatatu. walumaa qabsootti walumaa kamtu sirriidha kan jedhu irraa baruun barbaada malee gaba musliimatillee waa beekuun qabu gara kiristaanatillee waa beekuun qabu walumaan qabatti garuu wanta gaaffina keessatti uume gaafachuun barbaade matsaafni qulqulluun otoo Yesuus Kiristoos hin dhalatin hin dura hin jiru kiristaanummaan illee dura erga Yesuus Kiristoos dhalateen booddee uumame hoo jennee kitaabni kun Rabbi biratti fudhatan mala olii galattanii gaafa namni akkatti ol qoqqoodu rabbummaan lama natti fakkaatee ture amma gama kiristaanaatti illee waaqni tokkicha ta'u gama musliimaatti illee waaqni tokkichuma ta'u afaan yaani jechoonni nu fayyadamu maqaan gargaraa ta'u malee addunyaa tanarra Rabbi tokko ta'uu fudhannee erga kaane sababbiin quraanni yookaan matsaafni fi quraanni bakka lamatti bu'eef kun maaliif kan jedhu kan gaaffii natti ta'een. Wayne sababbi maaliitiif kan jecha rabbiitirraa adda qoodamee bakka lamatti dhufe. Taabii moo hin deebisaaf? Qoy hojiirraan jiraatu jedha. Hayyee urjii gabaabaatti yaada gabaabaa si ibsa. Dursa irratti kiristaana jechi jedhu amantii miti amantiillee ta'uu hin danda'u. Macaafa keessatti bakkuma takkatti illee kiristaanummaan amantiidha wanni jedhu bakka takkatti illee caafamee hin jiru. Egaa macaafa kiristaanonni amanan ortodoksii 81 warra pirootestaantii 66 kan amanan keessatti bakkuma takka keessatti pirootestaantiin amantiidha ortodoksiin amantiidha akkasumallee kiristaanummaan amantiidha kan jedhu bakka takkatti illee hin caafamne. Tayyib egaa kiristaanummaan amantiidha ortodoksiin amantiidha kan jedhu macaafa keessatti caafamee hin jiraanne. طيب amantiidha akkamitti jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu waan namni bocatee jechuudha. Walii galatti ortodoksummaa, pheenxummaa, akkasumallee kiristaanummaan akka walii galaatitti illee kaatolikummaan hundi wanni addunyaa kanarraa nuti amantii qabna jedhee yaa'u hundi ofii isaa bocate jechuu nu galaa jechuudha. Maaliif jennaan amantiidha kan jedhu achirratti waan caafamee hin jiraatiniifi jechuudha. Islaamummaanoo amantiidha jettee yoo na gaafatte eeyyen amantiidha. Sababbiin isaa ربي سبحانه وتعالى قرآن ساك بجماعة كيستي بسم الله سدفا لكوبسا كورسا قال الرتي كبتشو دندسة بقول ناسا وفي كيت ليدو بفتشو دندسة بسم الله سدفا لكوبسا كورسا قال قباتي مال جل ربيني إن الدين عند الله الإسلام أمنتين فلتمان أمنتين جالتمان ربين برتي إسلام ما قفاجر دبلت الربين مال جل بسم الله سدفا ملكوبسا ديتمي شان قباتي ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نمني إسلام ما أن ألتي أمنتي برا بربادة أمنتي برا نمني بربادة إسلام ما أن ألتي كريستيان تا أرثوذكسين تا كاثوليكين تا بينتين تا أجرين نمني أمنتي برا بربادة إني إسرائيل فودمو إني قويا إسرائيماتي ورا أبيد سينان يوكان مو ورا جانب سينان الرا تا أنيجر كناف إسلام ما أمنتي دا ربي تو أكسين أمنتي تاتنو إمه دبلت أنا موك أبد على نونجد
ربي القرآن ساك بجماعة بسم الله سدفع لكم سدبتك كفلا مرتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ور ربي التمنتن وقاسو داتشو سا ربي سوداتا إيغناو أتو مسلما تإنك هندونه هندي كيسن مسلمة آتي غرك يتكوتا نمني مسلمة أوريسي أمنتي برام موكا بتيس لما إيسي أمنتي براك بتينا تلوفه وهو في الآخرة من الخاسرين خالدا مخلدا فيه إبدا جهنم كيستي برا برانيسي كيس جراتا إسي كيس همتو إسان باسو فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين ربنا كزلا وانت كله جارسمان تكله وبين تكله إساني فنجرو قياسا إساني بدا جهنم كيستي ونذر الظالمين فيها جثيا جلبين فتو حالة عنين إبدا جهنم كيستي سانا بفناجر كناف نمني إسلام ما الآن ألت من تبرا كبت كمو أرى التنجرات مالي برقويا آخراتا فول ربي درتي ونني أرغتو يوجراتي كتاب سا أركبتاتي متشير ما أنقرد الدباتي فرتي غير جهنماتي ديما جتشو كناف نموني لبو كيسان برارچو دندسن إبدي الدنيا يو إبدي السلبة دامتي إبدي الدنيا أكان قبدي زيغالي إسانو أمو إسين مال قد قاما قبا كان سي قبدي مالي كيسا سي قبون دندسو قاما قبا كان سي قبدي زيغالي إبدي آخرا أمو أكان ججبا نمني توكو إسين دندو كناف إبدي جانما أكان ججب دودا جلامي لكا غر ربي توكي چاكوتا برسيسني إسلام ما في برسيسني إسلام ما دا برسيسا نبيوتا كراجوتا دورانيتي برسيسا يسوس كريستوس اللي واقعيو لمن برسيفني واقعيو سدين برسيفني كان إني برسيسي واقعيو توكي چدا بكا هندت اللي يسوس كريستوس كان إني برسيسا مال برسيسا واقعيو توكو أكتا يقفا كان إني برسيسا توري نموني واقعيو لما واقعيو سدي جداني مقا غراغرا اتباسني ربين براتي وان براغبران بورغويا إسادومادا إبدا جهنم تسان إيقات ربي سبحانه وتعالى سورة المائدة بسم الله الشنفة لكوبسا كل تربة قباتي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم رقمتي كفراني تنجران إساء يسوس كريستوس واقعيو رجدان رقمتي كفراني جران جتشو لقد كفران جتشو نمو نمني كفر إينيو إبدا جهنم تسان إيقات كناف ربي بسم الله شنفع ملي سورة مائدة آية ترباتمي في لما قباتي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة وقمتي وري إيسان يوكا يسوس كريستوسين واقعيو الأجران وقمتي كفرانيتين جران مسيحين يوكان مو عيسان يسوس كريستوس قافة بيا لفاكنا الرجلو أكس جرين يا بني إسرائيل يا إلمان يعقوب يا إلمان إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم جبارا ربك يا ربك سنقف اسم قف جبارا إنه من يشرك بالله نمني إستك نديس إساملتي أيوة إساملتي نمني واقعيو كم برا واقس الله أجدتي فقد حرم عليه الجنة إسرت ربي جنة حرام قل إيه إبدا جهنم سنسا ومأواه النار بكك بسما ساي إبدا جهنمي وما للظالمين من أنصار غافسا ورا بديد لقدوتاف ورا عبود لغنيف تمسان تكل انجروجر أكسم اللي أكا واقعيو لما سدي إنجنف لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إسا واقعيو سدينيتي سدواك تقوتي ورجدن اللي رقمت كفرني جرني وما من إله إلا إله واحد ربي تكتش مليها كان قبرمان براه انجروا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم يو واقعيو سدي واقع تقوتي جدن كان يو ديسو باتني كان تران تأني إساني بدا جهنم تساني إقتا كنافو هارو ومني قياسا نموتو بدا جهنم جلا إسان باسون دندو جتشو ربين دبتا كنافو نمني كان التين فيو دندو كان بدا جهنم جلا بأو دندو إسلام ما يو قبته قفا أمنتي رغان قبا كان جدو اللي يو إسلام ما قبته قفا أمنتي إسلاماتين ألا أمنتين جرانم نجري أمنتين كو أمنتي أجري رغاتك اللي في دتشو يو في دت تفضل جنان يا جنان أمنتي تأوسيتي فرقا قبدو تقو ملين جرتو إسين اسمالي إسلام ما قرآن كيست ربين دبت كانان ألا أمنتين الدنيا كان الرجل أمنتيلين كماتا مالكا ومن قوتون إساني بكا تكت اللي رقاتك أمنتين كين أمنتين رقات جتشو لا في دتشو دندان
Kanaaf lubbuu keessan ibidda jahannam jalaa baraaruu yoo barbaadan rabbii tokkichatti amana innis immoo Allahadha isaan malee kan gabbaramaan hin jiru Isaa yookaan Yesuus Kiristoos garbicha rabbiiti ergamaa rabbiiti nama akka keenyaati nama dadhabaadha nama waan takkallee humna isaatiin godhuu hin dandeenyedha akkuma macaafa wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti dubbatame irratti Yesuus immoo itti fufee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa korraa kan dhageetti nan fardiin ani faradus qajeelaadha anoo yaada koo duuka bu'uun barbaadu yaada isa na ergee duukan bu'e malee jedha kanaafuu Yesuus Kiristoos humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u waan ta'eef namni ofii isaatii humna isaatiin waa godhuu hin dandeenye isiniifis waan takkallee godhuu hin danda'u ofii kooti ani yoon of hin geenye mana jaarradhee bultii jaarradhee ofii kootii of gargaaree yoon of masruufuu hin dandeenye namni biraa akkamiin na eeggata anaan waan haa godhadhee akkamiin na eeggata maaliif jennaan an ofiiyyuu waa tokko gochuu hin danda'u waan ta'eef kana Yesuus Kiristoos nama dadhabaadha ergaa Qorontos keessatti illee dadhabbiidhaan ajjeefamee jira nama dadhabaadha Yesuus Kiristoos waan takka isinii godhuu hin danda'u wallaahi wabillahi waan takka illee kadhattus hin dhaga'u waammattus hin dhaga'u siigalee kanaafuu gara rabbii tokkichaa deebi'aa kan jedhu dhaamsa keenya akka waliigalaatitti tiyyaan gaaffii biraa yoo qabaatte gaafadhu itti fufiiti. Tokko bichaadha amma kaa Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiitii jennee jirra yaa rabbi tokkicha ta'uusaa beennee jirra asirratti gaafa Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii erga ta'e gaafa rabbiin lafa kanarra isa ergu maal ummata Tiyya mafi. Kata? maal dhaabsa maalii Eme irra deebi'iin sagaleen kee badee ture. amma waliigalatti Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiitii jenneerra miti Aywa. gaafa ergamee dhufu sanii ergamni inni fidee dhufe suni ummata kiristaanaatiin natti amanaanatu waaqa keessan jedhee deeme moo erga rabbii isa erge rabbiin isaa maal ummataaf dhaamuudhaaf erge eenyuudhaaf ergame yoo Gaaffii bareedaadha. Gaaffii bareedaa gaafattee erga ergamee dhufe gaafa ergamee dhufe irraa kaasee wanni inni dhaamsi inni dhaame tokkoffaa gaafa inni ergamu kiristaana wanni jedhamu dachee kanarra hin jiru. Gaafa inni ergamu kiristaana wanni jedhamu dachee kanarra hin jiru. Kiristaanummaan eega Yesuus Kiristoos ol fuudhame booda waggaa muraasa booda tolfamtee lafatti xeekaamtee akka nuti qoccoo biddeena tolfannu sanatti tolfamtee harka namaatiin godhamtee tolfamte malee waan duraan jirtu amantii rabbiin kenneefii miti waan ilmi namaa tolcheedha jechuudha. Sanammoo hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 18 irraa kaastee naannoo 14 irraa kaastee illee aga 26 keessaafuu lakkoofsa 26 irratti gad dhaabbiidhaan dubbata. Bartoonni yeroo jalqabaatiif Antookiyaatti kiristaanota jedhamanii yaamaman jechuudhaan macaafni dubbataa jechuudha. Kanaaf kiristaana wanni jedhamu dachee kanarra hin jiru yeroo Yesuus Kiristoos dhufu. Wanni dachee kanarra jiru amantii Islaamaa akkasumallee amantii Yahuudotaati. Amantii Yahuudotaati. Amantooleen biraallee ni jiran. Garuu kiristaanummaa wanni jedhamu hin jiru. Wanni inni dhufeef ammoo wanni inni dhufeef ani waaqayyoodha jechuuf osoo hin taane ani ergamaa rabbiiti. Rabbiin tokkicha isaan malee haqaan gabbaramaan hin jiru. Isuma qofa waaqessaa jechuudhaaf dhufe. Ragaan kanaa Maarqos boqonnaa 19, Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irraa argatuu ni dandeessa. Akkas jedha. Lakkoofsa 28 irraa kaasne yoo dubbifne Maarqos atillee banadhuuti akkas jedha. Bismillah. Barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo inni dubbii barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii deebisee fi yommuu arge gara isaatti dhiyaatee abboommiin inni hundumaa irra caalu isa kamii jedhee gaaffii isa gaafate. Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhaga'i yaa Israa'el. Dhaga'i yaa Israa'el. Israa'el hooyi yaa saba Israa'el. Gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedha. Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha. Atis Waaqayyo kee goofticha kee garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a jedhe. Akkana jechuun gooftichi Waaqayyo keenya jechuun Waaqayyo tokkicha isa Yesuusiif illee Waaqayyo ta'e gooftaa tokkicha isa Yesuusiif illee gooftaa ta'e. Asumaanuu Yesuus Kiristoos Waaqayyoon qaba. Waaqa waaqessuu qaba Yesuus. In sagada, in kadhata, in boo'a. Jedhee imimmaan harcaasee akka ati halkan yeroo Waaqayyoon kadhattu boochuutti Yesuus Kiristoos gaara ejersaa jedhamtu irratti ol ba'ee boo'ee imimmaan isaa harcaasee Waaqayyoon kadhata.
In sagadaaf illee waaqayyo jilbeenfatee wallaahi jilbaan lafarra siqee addaan lafatti gadi jedhee adda isaatiin lafatti gombifameeti kan inni waaqayyoon kadhatu. Mucayyoo deebisa deebii kottu. So kanaaf Yesuus Kiristoos kan inni barsiisaa ture maali yoo jette tokkichummaa waaqayyooti. Waaqayyo tokkicha ta'uu jechuudha. Waaqayyo tokkicha akka ta'e waaqayyo tokkicha barsiisaa ture. Kan inni lafa kanarratti dubbachaa ture. Eenyuun inni ani ergamaadha jedhee akka ergamaa ta'e Yesuus Kiristoos bakkoota garaa garaatti baay'ee dubbateetiin jira. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 akkasumallee Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 lakkoofsa 8 bakka hedduutti Yesuus Kiristoos akka ergamaa ta'e ofii isaatii dubbachaa ture jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos gara waaqayyo tokkootti waamaa ture jechuudha. Sigalee waaqayyoof sagadaa ture. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti Yesuus Kiristoos gara gaaraatti ol ba'ee waaqayyoon kadhachaa ture jedha. Waaqayyoon kadhachaa ture jedha. Dabalataan immoo Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 21 irraa illee kaastee yoo dubbiste nuti waan beeknuuf saganna isin ammoo waan hin beeknetti sagaddu jedha. Akka sagadullee dubbachaa ture jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos wanni inni garri inni itti waamaa ture gara waaqayyo tokkicha gara ofii isaatii akka garbicha waaqayyo ta'e dubbachaa ture Yesuus Kiristoos. Aywa ofirraa cufi. Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 17 irraa kaastee yoo dubbiste Yesuus Kiristoos akka garbicha waaqayyo ta'e ofii isaatii dubbachaa ture jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamni inni dhufeef saba Israa'el yookaan immoo ilmaan Yaaqoobiif ergamaa ta'ee ergamee gara saba Israa'elii dhufee jechuudha kiyya. Ishi gaaffii kooti deebii argattee jira. Gaaffii isa dhumaa dhiifama wajjiniin yoo dadhabuu baattanii maaliif namoonni akka isaa baay'eetu jira waan ta'eef amma ta'e tokko ol barsiisaa deemuun bareeduma. Okay, hasawi. Dhiifama bilbilan irratti seenaa jira. Innaa gaaffiin dhumaa nan gaafachuu barbaade amma Yesuus Kiristoos yommuu lafa ergamee dhufu kan irratti cubbuu keenyaaf fannifamee cubbuu keenyaaf du'ee wanna jedhamu jira nu biratti jechuudha. Inni sun dhugaadha moo soba? Eewa. Jalqaba irratti macaafa keessatti Hisqeel raajichaa boqonnaa 18 lakkoofsa 19 irraa kaastee yoo dubbifte cubbuu nama tokkootiif namni tokkollee fannifamuu akka hin dandeenye macaafni ofii isaatii lafa kaa'a. Dabalataan wanni amma kiristaanonni haasawan kun hundi waan isaan ofii isaatii falaasaman malee waaqayyo akki jettuun ati amma nama kiristaanaa yoo tarii akka carraan waan akkasii si himaniitiin jiraatanii waaqayyo eessatti cubbuu isaa keessaniif ilma koon isinii ergee fannisaa eessatti jedhee jedhi tokko naa gaafadha. Lammaffaa Yesuus Kiristoos aan cubbuu keessaniif isiniifan du'aa eessatti jedhee kana naa gaafadha. Lammaan kana maaliif jennaan Yesuus Kiristoos kan inni dubbachaa ture isin cubbuu keessaniin hin duutuu jedha. Cubbuu keessaniin hin duutuu jedha. Kanaaf namni kamuu cubbuu ofiitiin du'a malee cubbuu namaatiif namni tokkollee hin du'u. Maatii Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 21. Ammas Yesuus ani nan adeema isin ana barbaaduuf jirtu iddoo ani dhaqus dhufuu hin dandeessan kanaaf cubbuu keessaniin hin duutu jedhee isaanitti dubbate jedha. Yohaannis boqonnaa 24 boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti illee cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuu dhabaattan cubbuu keessaniin hin duutu isaaniin jedhee jedha. So waliigalatti Yesuus Kiristoos ani cubbuu keessaniin isinii du'a osoo hin taane cubbuu keessaniin isin ofii keessanii duutu jechuudhaan Yesuus Kiristoos ofii isaatii dubbachaa ture jechuudha. Kanaaf cubbuu nama tokkootiif namni tokkollee hin du'u akka macaafaatitti illee. Fakkeenyaaf Hisqeel raajichaati illee banattee dubbifachuu hin dandeessa. Hisqeel raajichaa boqonnaa 18 gubbaa jechuudha. Ati illee banattee dubbifachuu hin dandeessa. Lakkoofsa 18-19 irraa isin garuu ilmi maaliif akka abbaa hin baatu jettanii hin gaafattu. Ilmi wanta dhugaa fi qajeelaa erga hojjete seerata koo hundumaas erga eege inni dhugumaan hin jiraata. Lubbuun isa cubbuu hojjetu haadu. Ilmi yakka abbaa hin baatiin, abbaanis yakka ilmaa hin baatiin. Qajeelinni nama qajeelaa isumaaf haa lakkaa'amu, jal'inni nama jal'aas isuma irra haa barbaadamu jedha. Kanaaf namni tokkollee cubbuu nama tokkootiin du'uu hin danda'u. Inni yoo kan du'e ta'e ofumaa du'e malee waa takka cubbuu nama tokkootiif illee hin duune jechuudha. Cubbuu nama takkaatiin namni tokkollee du'uu hin danda'u. Otoo namni cubbuu namaatiif kan du'u ta'e an sila harmee kiyyaa du'een akkasiin jennata galtu godha jechuudha. Sila hin danda'amu malee ayichaala. Namni tokko cubbuu nama tokkootiif du'uu hin danda'u.
Magaalatti du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos dhugaadha moo soba jettanii asirratti du'eera du'aa ka'ee jira jedhamu. Gaaffii bareeda. Waa'ee kanaan wal qabatee macaafa keessatti waan wal dhabaa lamatu jira. Waan wal dhabaa lamatu jira. Tokko Yesuus Kiristoos du'uu isaa kan agarsiisu, inni tokko ammoo Yesuus Kiristoos akka hin duune kan agarsiisu. Waan lama jira wallaaqaadha. Akka waan du'eettis hin dubbata macaafni, akka waan hin duuneettis hin dubbata. San keessaa tokko fakkeenyaaf Yohaannis boqonnuma 8 kanarratti Yesuus Kiristoos isin ana barbaaduu jirtu jedhe bakka reefu si dubbise Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 21. Ammas Yesuus ani nan adeema isin ana barbaaduuf jirtu iddoo ani dhaqus dhufuu hin dandeessanii jedhe. Na barbaaddu na ajjeesuuf na arguu hin dandeessanii jedhe. Tayyib dubbii Yesuus Kiristoos kun soba ta'aare? Yesuusin soba jettanii amantaati? In soba jettee amantaa Yesuus? Ani Yesuus soba jedhee namanu. Akkas anillee soba jedhee namanu. Inni immoo maal jedhee na ajjeesuuf na barbaaduuf jirtu garuu na arguu hin dandeessan bakka ani dhaqellee dhufuu hin dandeessanii jedhe. Hallaqe. Na arguu hin dandeessan erga jedhee eessatti argarree isaan? Inni nama waaqayyooti itti dubbata. Dubbii inni dubbatu dhugaadha jedhu. Inni gisee fannifamu agarreerra. Gisee fannifamu wanti mul'atu sun maal inni? Amma fakkeenyaaf ayyaana Faasikaa irratti sumeen ni beektu warri kiristaanotaa sirriitti ni beekama du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos jedhamee wanni kabajamu ni jira. Yeroo fannifamullee wanni viidiyoo maanoo agarre. Faasikaa bar Yesuus Kiristoos eega du'ee miti. Video eenyu waraabe maami kiyya. Isa sikilatii irraa sani mi? Ayyaanessaa ture bar otoo jiru olubbuudhaan jiru iyyuu geggeessaa ayyaa. Eega du'e osoo hin taane otoo Yesuus Kiristoos hin du'in dura iyyuu bar ayyaanni sun ayyaaneffatamaa ture. Ishi galatoomaa deebii koo gaaffii. Intiniidha. Inni suni barri fiilmidha. Tahay buranaa kele caalseetu maalichi kan jedha saniisa. Aduunis ifa ishee ni dorgattee nuun jedhan laal. Noo mudii nutti qabatan. Osoo fiilmii hojjetanii fiilmi sun dhufee too dukkanaa bakka kanatti aduu isa dorgateedha. Aywaa. Noo mudii nutti qabatanii barisa san. Hedduu nu shawwadanii yoo. Gaaffii biraa qabaattus gaafadhu. Anammas gaaffii koo fixadhee jira. Yaani walumaa galatti akkuma isin jedhe gama kamiyyuu dhaabbadhee kana sirriidha jechuu osoo hin taane barachuun dhufee wantoota gaaffii natti ta'aniif immoo deebii argadhee jira. Hundaafuu warri daldaltan irra yoo jiraattan gaaffii kootirraa yaani mataa koo bakka bu'een malee amantaa kamiyyuu nama kamiyyuu akka bu'eetii miti anan gaafachaa jiru. Saniif immoo amantaan kan dhuunfaati. Namni tokko waan barbaaderraa yaada tokko kennachuu ni danda'a. Iddoo maatii kiyyallee ta'e jechuudha. Namni kamiyyuu falmii adda addaa hin gaggeessinaadha. Wanna isiniin galirraa gaafadha. Gama lachuurraa iyyuu rabbi tokkicha jennee erga hundi keenyaa walii gallee kamtu jecha sirrii kamtu jecha sirrii miti kamtu gocha sirrii kamtu gocha sirrii miti jennee baruun dirqama. Lolan barbaachisu kun. Ani dura rabbummaanuu baay'eesse amma yaani galata waaqaa galata rabbii galata allaa hojjennu kana rabbummatu gosa baay'ee jira natti fakkaata walumaa galatti. Saniifuu keerumaa jabaadha itti fufaadha. Nagaa naataa gama kootiin xumuree jiraan. Akkam beektaa tiyya waa hubattu keessatti amma fakkeenya Yesuus kuni osoo hin du'iniin dura garafameera saqqalameera mi fakkeenya dhiisi akka macaafumattuu dhiisi akka namummaatitti gizee amma waaqayyo miti jechuudha. Waaqayyo miti amma ilmootee dhaltee siifuu ni rukutamti. Ni rukuttaa waaqayyo miti rukuttee ni ajajjaa ilmootee. Fakkeenya sii kaasa osoo dubartii geette qabaatte waggaa 10-12 osoo taate uleedhaan ni ajajjaa. Rukuttee hin dandeenye. Ati hojjettume waaqayyoo yeroo 6,666 garafameera jedhani miti? Akkas.
Hila waaqayyoon kun daa'ima xiqqishuudha kan alangeedhaan garafamuuf. Meetumti akka namummaatti yaadi takka. Lammaffaa irratti Yesuusii warroonni Yihuudootaa hancufa irratti tufaniidhaan maal kiisha zubaalatii waaqayyo irratti kan hancufa itti tufan waaqayyo irratti tufuu dhiisitu meetumti yoo jettu amma fakkeenya mana kana keessa